guyya makaleessaa kana Wallaggaatti magaalaa xiqqoo Muugii jedhamtu tamaaga Heeraroo geettu tana keessatti nama 50 waa fixanii shaneef hin dhayna shan isin bulchini shan isaan hin bulchini. Ummata kanaaf Harargee irraa kaasee amma Salaaleetti marree ilaallee jirra. Lubbuu 10 sila qabaadhee tokko na keessa baate ummata kanaaf kenne gaabbiin qabuun. Akkamsaa jedhetti 10 mikuma 10 abbatatti dhumna gubanna malee abadan abbaa fedhe ija babaasa malee taankii isaanii sodaannee baankii isaaniitiin bitamne waadaa ijoollee tana abadan dabarsinee hin kenninu. Ijoolleen kun nama waliin lola irratti wareegamne. Ijoolleen kun diina Heerarootti dhufe. Heeroo irraa kaasuuf nyaaba Arsiitti dhufe. Arsirraa cabsuuf saamicha Oromiyaatti dhufe. Oromiyaa irraa kaasuuf cunqursaa sabaaf sablammii biyya kanaatirra dhufe. Biyya kanarraa kaasuuf bilisummaa dhugaa dimokiraasiin jiraachuuf ofii dabranii ofii wareegamanii ofii dhabamanii ofii cabanii ofii allaattiin nyaatamanii wareebeessan nyaatamanii salphina keessaa nu baasuuf salphina keessa turre keessaa nu baasuuf kan wareegaman kana hin dagatinaa har'a yartuun kaleessa wayyaanee wajjin isaan fitte kakaleessa isaan fitaa turte waan nu goote irraanfatte hin irraanfanne barnu takkaan hin yaadadha ijoollee 5,000 nu biraa kuffisan takkaan hin irraanfanne haa ceenu jenne gadoo ol hin baanu jenne ceesisaa biyya kana jenne kaleessa hin dogongortanii kaleessa hin gowwoomtanii alagaa jala hiriirtanii arra sabatti deebi'a hiree isinii kennina biyya kana ceesisaa jenne waan isaaniin hin malle itti kennine har'a garuu san irraanfatanii Oromoo qoqqooduu barbaadan maqaa ijoollee kanaa hoggaa agarru maqaa qeerroowwan kanaa hoggaa agarru kiristaana keessatti agarra muslima keessatti agarra akkasii miti tuulama keessatti agarra macha keessatti agarra sikkoo mandoo keessatti agarra akkasimi gosaan wal fo'anii wareegamanii amantii wal fo'anii wareegamanii ijoolleen kun Arsiif wareegamanii Oromiyaaf wareegamanii miti warra osoo gosa ufiin foo'in amantii ufiin foo'in qe'ee ofiitiin ufiin waamin tokkummaan murannoon Oromiyaaf Oromoodhaaf kufe kana irraanfatanii arrallee dachii gada birratti osoo dhiini isaanii hin qoorin ummata keenya amantaa walitti buusanii maqaa nu balleessaa turan asuma magaalaa Dodolaa tanatti Oromoo na dhageessumi sikkoo mandoo na dhageessumi machaa tuulama na dhageessumi namni onnee qabu seenaa miti ka walitti himnu amata 3 eega wanni kun ta'e obboleeyyan keenya ka amantii garagaraa ta gosa garagaraa nuuf jecha kabajaa Oromtichaatiif Oromtittiitiif jecha wareegamanii awwaala dhaban kana nama isaan irraanfate qofatu nama surrii hin qabne qofatu nama onnee dhiisii somba hin qabne qofatu isaan irraanfate addaan qoqqoodama. Har'a Heeraroo waa isinitti himu gaafa isin fixan maal jaan beeytu ashabbaariif hin jedhaniimi ashabbaariif hin jedhanii bar ashabbaariif hin jedhanii bar qe'ee teenya irratti garbuu keenya irratti nu fixanii har'a guyya makaleessaa kana Wallaggaatti magaalaa xiqqoo Muugii jedhamtu tamaaga Heeraroo geettu tana keessatti nama 50 waa fixanii shaneef hin dhayna shan isin bulchini shan isaan hin bulchini. Na dhageettumi dhagaya
wanti seenaan beeyne warri waan nu keessa dabarren beeyne warri oromummaan teenya sabboonummaan teenya dhiiga irratti akka jaaramte girgiddaan si lafarraa akka taate hin beeyne warri oromummaatti saalfatu warri warra irraa dhalate saalfatee gandatti salaatu barbaadu warri gootota heereroo irraanfatee minilik nu fixaa turatti sagadu barbaadu har'allee oromticha obboleessa keessan fixuu barbaada ijoolleen tun irreecha booda dhumte maaster pilaanii falmineemi maaster pilaanii lafa tuulamaatirra jirne jennee waydiinne maaster pilaanii yoo falmin warri muggii lafa shawaatiyee waydide warri heereroo nan laallattu way jedhe warri awwadaa nan laallattu way jedhe tokko taanee falmanne bilisa of baafne miti har'a warri gabrummaa barate warri gabrummaa aadeeffate warri mi'aa bilisummaa hin beeyne laalaa qabsoo hin beeyne har'allee oromoo gandaan qoqqooduu barbaada oromoo warra heereroo yoo wallagga irraanfattan yoo gujii irraanfattan yoo gujii irraanfattan waan nama keenyarra ta'aa jiru yoo irraanfattan qe'ee keenya hin geenne yoo jettan waa isinitti hima hattuun gantuun nyaapi heereroo fi mugii addaan hin beeku maal arga beeytu heereroo yoo dhufe nama nargu lafa qofa arga mugii yoo dhaqe nama nargu buna qofa arga akkuma isaan fixetti isinillee fixu ta'a wanni ani isinitti dhaamu qeerroo ayyoo abboo wanni ani isinitti dhaamu bilisummaan teenya uf duuba deebi'u heddi har'a warri nuti qushaasha wayyaanee keessa harkifnee gadi yaafne qushaasha odoo irraan dadhayin fudhaa isiniin jenne kaayyoo minilikii shira mallasaatiin gad deebisuuf deemaa jira hin deebitii tun hin deebitii waadaa wanni isinii seennu na dhagaa waadaa wanni isinii seennu mararaa bakka bu'ee baqqalaa bakka bu'ee dajanee bakka bu'ee qabsaa'ot hunda bakka bu'ee kaleessa maal jedhan beeytu jara kana hin dhagayina boru simbiraa dheessanii jedhan rabbi nutti beeka lafee ijoollee tanaatiin nu dira abadan isin hin gannu isaan hin irraanfannu dachii teessan irratti isin wajjin toltuu fi hamtuu fudhanna barbaachisaa taanaan akka Hamzaa jedhetti kudhanii mi kuma kudhan dhaabbatatti dhumna gubanna malee ummata keenya ummata oromoo ummata oromiyaa bira abadan gara tokko hin deemnu hin sodaannu hin sodaachifamnu hin doorsifamnu biyya teenya irratti haqa ilmaan keenya biratti kufan haqa abboonni keenya biratti kufan abadan abbaa fedhe ija babaasa malee taankii isaanii sodaanne baankii isaaniitiin bitamne waadaa ijoollee tana abadan dabarsinee hin kenninu tuni waadaa ani isinii galuu isiniin ja'a hedduu isin jaalanna isin abdanna haga dhumattillee isin wajjin jirra nagaan nu jiraadhaa nagaan nu tura irraafuun taatire walirraaf nebeenna qabsooliin gaggeessaa turreemi sagantaa keenya sagantaa
keessummaa yoo nama bira dhuftu kabajaan galchaniimi kabajaan galchinee achi booda